bilchiginnaadhaaf dubbii himaa afaan Oromoo qofa miti. Damee afaan Oromoo qofa miti kan Taayyeen qabatee ture. Itti mi'eessees itti tolchees waan Abiyyi hin qabnes itti dabalee uummata Oromootti gurguraa fi tureera. An akka kootti bilchiginnaan of galaafate. Tokko akka paartiitti kana booda bilchiginnaan keessumattuu akka amma naannoo Amaaraa bushaan jiran ummataadha. Oromiyaa keessattis raawwateera jechuudha. Bilchiginnaan hin jiramoo hin jiru wanti na gaafatte bilchiginnaan hin jiru. Dhumateera raawwateera amma kana booda. Namumti bilchiginnaa keessaa afaan Oromoodhaan barreessu hin jiru amma kana booda. Jecha gaggabaabduudhaan bilchiginnaadhaaf waan meeqa waggoota 5 darbe kana kan hojjetee fi kan akka Taayyee bilchiginnaan hin argattus xumuratteeti. Egaa maal jechuudha hiikkoon isaa namni kun ministeera deetaa state ministeeriidha aangoo guddaadha ministeera nagaati sababa itti kaasameef hin ibsamne akkasumatti xalaa wayiitiin kaateetta jedhameeni sababni immoo beekamaadha gidduu darbe keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi mariini waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegale suni fashaluun qabu nagaan uummataaf haa dhufu jedhee irra deddeebi'ee boodarra itti cimsee gaafiin Oromoo masaraa bareechuun turre paarkii ijaaruun turre waan jedhus itti daddabalee booda wanti sun dhaqee gara kanatti fide. Kana keessatti gaa tokko caasaan mootummaa kana booda caasaan mootummaa Oromiyaa kana booda mootummaan PP shirifraa fi Oromoo tokko of keessaa akka hin qabne agarsiisa. Dhimma Oromoo tokko namumti itti dubbatu seenaa Oromoo namni beeku tokko caasaa bilchiginnaa keessatti nama. Mi'aa qabsoo bilisummaa Oromoo kan beeku namni tokko bilchiginnaa keessa jiru kana booda. Seenaa Oromoo qajeelcheedhuma namni beeku hin jiru. Abiyyi kaasee haga Shimallisii kaasee haga eessaatti namni waa'ee Oromoo saba sobanii wannoo uffata aadaa uffatamu namni kaanuu sabni kaanis haa uffatu rakkoo hin qabu. Garuu dhimma Oromoo irratti namni waa tokko beeku kana booda hin jiru. Kana jechuun hiikti isaa Oromoon bilisa bahee jechuudha propagaandaa bilchiginnaarra. Caasaan mootummaa kana booda yuunifaayi ta'aa deema jechuudha. Gar tokkotti deebi'aa dhufa jechuudha. Maanni walitti dhufeenyi bilchiginnaa fi uummata Oromoo gidduu jiru citeera. Silaa kan cituu qabu tureera. Nami hedduun dhama'eera wanni sun sirrii miti. Jalqabaa kaasee nami hedduun saba kanaatiin hidhamanii dararamanii sana keessatti waan baay'eetu ta'ee adeemsa keessa nus yineerraa waan meeqa dubbanne dhumarra garuu jallaast ministeera nagaa tokko waan nagaan haa bu'u Oromiyaa irratti waan jedhuu fi waan ari'ameef tokko uummanni Oromoo kana booda gar tokkotti itti ta'a deema jechuudha. Bilchiginnaan paartii nama dhuunfaa fedhii nama dhuunfaa wayiitiin uumame qofa akka ta'e hin baramaa. Lammaffaa inni murteessaa garuu Abiyyi nagaatti akka hin amanne jala muree agarsiisa. Nagaadhaan waa furuudhaaf qophii akka hin taane Abiyyi jala muree agarsiisa. Abiyyi haga ofii isaatii ajajee si muudee si buusutti qofa si faana jiraachuu hin danda'a. Ati immoo nugusa koo kuma mooyi jettee dhaqxee qalabatii isaa qubeellaa isaa dhungattee yoo dandeesse immoo lukatti kuftee yoo amma sana yoo deemte ta'e itti fufta. Waliin jiraatta. Sanaa ala sanan gootu taanaan hin jiraattu jechuudha. Kana jechuun maanni Oromiyaa keessatti gaafiin uummata bal'aa maanni bakka hunda waraanni nu gaha. Beelli nu gaha. Dhumaatiin nu gaha. Oromoof Oromoo wal ajjeefnee nu gaha. Kana booda bilisummaa keenyaan jiraachuu barbaanna. Jedhee gaafii bal'aa mariin haa godhamu. Mariin Tigiree faana fixan Oromoo akkamitti dhoowwattu waan jedhu gaafiin uummata bal'aa Abiyyi gurrattiin si dhagahu hin qabu jechaanii jira uummata Oromoodhaan. Gurrattiin nagaa buusu hin qabu. Akkuma jedhe waggaa kumaafan si cabsa duubattan si deebisa akkuma jedhe sana waan sanatti cichee jira jechuudha Abiyyi. Namarra deebi'ee waa yaaduu hin dandeenye nama yeroo ofuma isaatiif illee aangoo koo irra turuu nan barbaada nama miti. So maal siin jechuu fi waa'ee Taayyee miti amma dubbiin.
Taayee nama dhuunfaadha. Sanduuba ergaa inni uummata Oromoodhaaf dabarse, ergaa inni caasaa mootummaatiif dabarse, ergaa inni makalaakiyaa lafa hundatti dhaqee dhumu kanaaf dabarse isadha wanni ilaalamu qabu. Isa irratti maanni dhugaa dubbachuuf ijoolleen Oromoo makalaakiyaa keessa jirtu nuffan bakka hundatti reeffi isaanii lafa ragootamaa bara. Naannoo Amaaraa keessatti reeffi Oromoo ijoolleen kun maal beektu? Kun dirqiidhaan fuudhamanii leenjifamanii geeffamu. Tigraayitti kan dhume keessaa Oromoodhaaf kan dhume. Amma reeffi ijoollee namni nagaas Oromoo waan ta'eef hin qalama. Asirraanis hin geessu. Kana hunda ijoolleen nagaadhaan afurannu Oromiyaa keessatti maadhuma Oromoon waan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gaafii qaba. Gaafii bilisummaa qaba. Oromoon ofiin obushuu qaba. Gaafii jajjabaa qaba. Waan kana gaafii uummata Oromooti. Gaafiin sun kan ijoolleen lagatti nam'itee fi gaafiin waan hin deebineef namni kun gara hin taanetti Oromoo waan geesseef Oromoodhaan waan cabsuu fi wanti kun ta'e. Kana hin deebisu kana baradhaa hiikoonsa. Kana jechuun immoo Oromoon gara tokkotti akka deebi'u gara tokkotti deebi'ee falmiisaa isa xumuraa akka godhatu. Lammaffaa immoo kana booda maqaa Oromootiin saba biraa irratti duuluun dhaabbachuu qabu. Maqaa Oromoo dhaatanii saba biraa Oromoo irratti diinemsuun wanni kun hin dhaabbata jechuudha kana booda. Biltsiginnaan mataasaa kan danda'e farra Oromoo farra Oromummaa ta'uusaa isa xumuraa nu agarsiisee jechuudha. Anamma Taayyeen nama akka Abiyyi nama akka kanaa hojjete hin jiru. Shimallis akka kanaan hojjenne. Nama ajjeesuudhaan yoo ta'e qofa Shimallis jiraatti mana keessatti ilmaan tokko haadhaaf abbaa walitti qabee gubsiisuudhaan Shimallis hin badhaafama. Propagaandaadhaan Taayyeen baay'ee hojjetee fi Abiyyiif. Har'a nama kana nagaan haa xumuramuu jedhe waan biraan jedhe. Muudama naa kenna, pirezidaantii naa kenna, waan akkasii waan jedhe natti fakkaatu. Soofaa hamma waan barreeffama isaarraa kan hubadhutti. Nama kanaan akkamitti achi ol natti dubbatta jechuudhaan yeroo ari'u humnoota Oromoo ta'an hundaafis ergaa guddaa qaba. Sabaaf sablammii hundaafis ergaa guddaa qaba. Waa'ee waraanni amma ammaatti bilaasha waraaname kunis waan jedhu kara hundaan hiikoo qaba. Hiikoon isaa maa inni deemee biltsiginnaan isteejii isaa isa xumuraarra akka gahee agarsiisaa jedheen fudhata.